Magaan qorr oowwisee kanatti. Magaan magaalaan immoo oowwite. Ilmoo adiisi kan rabbashine. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aye, ni mulati garuu baruu ni mulati. Harka barana ilmoo kana furaadhaan saafa. Mul'achuu fi mul'achuu dabasi. Arfiin ni mul'atu samiitu itti jette samii. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra kun alhamdulillah. Ayyee mul'atte gaa maashaallah. Yoo mul'atte gaa gaariidha gaariidha. Ayyee. Ya Rabbi tolchi. Waalaikum salam yaada sheena. Ayyee eega mul'ate maashaallah. Eega mul'ate gaariidha gaa. Yeroo fayyadamnaa dhiyaaddaa maashaallah seenaa qajeellu dhiyaaddaa yeroo itti fayyadamnaa kunis yeroo darsii ifirraa gubaa jirraa khabiraa sagantaan shaaqalliitii fi kunkum bilbila waan jirtuuf jecha yeroo banaa harkannee itti fayyadamnaa har'aan tanaa qubee lama laallaa qubee tuqaa takka qabdu tan wal fakkaatu. Qubee tuqaa takka qabdu tan wal fakkaatu keessaa lama laalla. Isinis qubee jiimii fi qubee haa. Qubee jiim fi qubee haa. Bocaan gosa takka tuqaa jalaa qabdii takka gubbaa qabdi. Jiim jalaa qabdii garaa keessaa qabdii jidduu qabdi akka gaafattii dubbanneetti jidduu qabdii haa fakkaattu malee jalaan jirti. Qubeen haa ammaas tuqaa gubbaan qabdi. Barreeffama keessatti akkaataan taa'umsa boca isaanii barreeffama keessatti maal fakkaataa kaji olaallaa inshaallah qalbiidhaan naa wajji jiraadhaa jazakumullahu khairal jazaa. Egaa qubeen jiim tuni waan hedduu nama dibduu miti. Kana yoo finne kana yoo irraa amma hatattaman laallee finne
gara qubee itti aantuutichi dabarra. Ayyee qubeen jiimii fi qubeen haa qooda afreenuu numa qabanii hogguu dura dhufan, hogguu kopha dhufan, hogguu dura dhufan, hogguu jidduu dhufanii fi hogguu booda dhufan. Mee salphatti qubeen kophaa jiimii fi haan hogguu dura dhufan, hogguu kopha dhufan haala kanaan ni dhufan. Haala kanaan argaman. Jiimis haanis haala kanaan argaman. Hogguu kophaa dhufan. Ammallee hogguu gara boodaatti argaman. Hogguu gara boodaa dhufan akkamitti akka argaman sararuma biraa qubee biraa asiin dabalamaa waan nama rakkuu miti. Bocni kana boodaa waan hedduu nama rakkuu miti. Daddafnee firraa finnaa. Taanta shaakalaa booda sagantaa boodaatti sagantaa boodaa laala. Kan bilbilaan bilbiltan jechuudha himoodhaan. Kanaafuu kophatti hogguu dhufan haala kanaan dhufan hogguu boodatti dhufan ammaas hogguu boodatti dhufan jiim hogguu boodatti dhufan boodatti yoo dhufan jiim akkanatti dhufa qubee biraa asiin jira. Jiim akkana dhufaa qubee biraa asiin jira. Haalleen bocuma kanaan dhufee tuqaa takka gubbaa qabdi. Tuqaa takka gubbaa qabdi. Barreeffama biraa tosiin jira. Haanis haala kanaan dhufti. Waan nama dhibuu miti. Haa fi jiim kophaa hogguu dhufan haala kanaan dhufan. Hogguu booda dhufaniis haala kanaan dhufan. Ifa. Egaa wanni kanatti kan nama dhibaanii jira. Barreeffama kana keessatti wanni ifa isiniin ta'in ni jira. Waalaikum salaam dhiyaaddaa. Ridwaan Ahmad baga nagaan dhuftanii dhiyaaddaa. Egaa ifa hogguu jalqaba dhufan kopha dhufan haala kanaan ta'anii hogguu gara boodaa dhufan qubee biraa asiin jira. Asiinis qubee biraa jira. Bocama isaanii kanaan dhufan. Ifa. Jechi sagaleen tiyee qulqullinaan hin dhageemtiimi. Yoo sagaleen tiyaas qaceeloo dhagahamte yoo wanni niin jeequ isinii galee kan duratti dhufutti ichi dabarraa. Ayyee hoggaa kuni boodaa fi kuni kophaadha. Maashaallah. Hoggaa duraan dhufan. Ayyee qubeen gadiinsiisa. Hoggaa duraan dhufan jiim taa'umsi bocaa bocni isaanii tokko wanni godhamu tuquma wal jijjiiraa yaana. Boca baafii yaatti laallee jirraa yaarratti qaceellotti isinii galee tuquma bootaa wal jijjiirtanii hubattan boca takka keenyeetii fi hogguu jiim tuqaa jalaan keenyee hogguu haa tuqaa gubbaan kaayaa laalla. Hogguu duraan dhufan takka. Akkattiin barreessaman. Akkattiin barreessaman ammallee haala kanaan ni barreeffaman. Sadeenuu ni mul'atan sa'a.
duraan oguu dhufan. Duraan oguu dhufan akkana inni gara akkanattis ni ta'anii akkanattis ni ta'an. Akkanattis ni ta'an. Duraan jidduu miti duraan oguu ta'an. Qubeen feete boodaanaa jiraattu. Qubeen feete boodaanaa jiraattu. Duraan oguu dhufan takka lama sadii bocci isaanii akkaataa sadeen kana yoo jiim qagoonu ta'ee tuqaa jalaan jiraa isaan sadeenu. Haala kanattis jiim harkina akkanattis jiim ni harkina. Jiim asitti banaa xiqqoo qabdii gaggara galtee jirtii akka waan biraan fakkaanneef. Fiinti gamanaa kun qara. Fiinti gamanaa akkana qara jechuudha. Amma dura maaliin jee jiim haa fi haa digirii 22 irraa warri herregaa yookaan warri fiiziksii digirii 22 irraa ilaanqa digirii 38 jidduu ta'uu qabaan jee. Warri herregaa ji'oomeetirii aljebiraa miti ji'oomeetirii dalagan digirii ni beekanii saan koosaan taan maarree jedhanii warri barate jira. Digirii egaa irraan deebi'aa taa'umsa boca kanaatiin wanni ilaaluu qabnu. Qabxiin jarri sadeen jiim haa fi haa qabxiin nuti irratti hundooynu digirii isaaniiti. Sababni qubeen kanaa wajji wal fakkaatu waan ganaa laaluuf deemu jecha. Haa yookaan haa wajjiin qubee wal fakkaatu boca akkanaatiin walitti dhuftu waan laaluuf deemu jecha wanni murteessinu digirii isaaniiti. Digirii yogguu jenne takkarra deebiitiin himaa digirii akkanatti sararri diriiraan tokko dura jalqaba osuma ilaalishoo amma herrega nu qaraayisuu eegaleen jeena fiiziksii faanuu fideen jeena dirqama barruu keessatti barreeffama keessatti beekuu waan dirqama ta'eef jecha waan dirqamaa baayoloojiis haa ta'uu waan fedhe haa ta'uu fiduun dirqama eega barnoota ta'e. Egaa sarkil yookaan wanni geengoon takka marsaan takka digirii 360 qabdi. Marsaan takka guututti digirii 360 qabdi. Yoo 360 walqixa murree yookaan 360 yoo lamaafirree 180 asiinis 180. Asii oliin digirii 180 asii gadiin digirii 180. Sababa kanaaf sararri diriiraan kun digirii 180 qaba. Straight laayinii ka jennuun sararri diriiraan digirii 180 qaba. Digirii 180 qaba. Ayyee ammallee akka warra keenya dur kismidaal murutti hadadamaa alalaa wadigaa kalima Allahu akbar wala hawla wa jaanii beeta kismidaal abrii murani akkasitti tilmaama kismidaal muruu jira jechuudha miti tilmaama akkaataatti beeytanitti waan akka biddeenaa tokko bakka lama yoo murtan takka kana walitti cabsitanii cina gootan digirii 180 jechuudha. Biddeenni tokko yoo seera herregaa laallee digirii 100 meeqa qabaa digirii 330 qabaa cina baasna. Hayyee eega kana baasne 180 kanaas bakka lamatti ammaa saddamurra. Gwaddamurree 180 lamaaf yoo goone 90 ta'a. Asiinis 90 bikka afurii ta'a. Kunis 90 asiinis 90. Egaa kana jechuun digirii 90 jechuun digirii 90 jenne sun as ilaal waan kana laal. Digirii 90 ogguu jenne bikka tana laalla. Wanni herreeynu bikka tana. Kanaafuu kana gizee akkanatti edda baasne
waan kana barreessuuf yookaan akkaataa isaa baruuf qubeen tanaa hojii wal fakkaattu barreeffama keessatti kitaaba keessatti tanaa hojii wal fakkaattu waan jirtuuf dirqamaa digriidhaan bikka tana adda baasachuu qabna. Kanaafuu 90 jennu kun bikka tana qara walii dhufu kan kanaafuu 90 keessaa fudhanna ni ayina. Ayyee digrii 90 jechuun haala kana guute 90 kana ammas bikka lamatti yoo hirree digrii 90 kana bakka lama yoo hirree akkana ta'a. 45 ta'a digrii 45. Ayyee 45 gamanaa kana firraa irraa meeqaan nu hafa digrii 45 nu hafa. Qubeen arabaa ta'e fakkaatu daal fakkaatti. Digrii 45 wilii barreessuudhaaf qubee arabaa barreessuudhaaf haala kanaan deemna. Ayyee digrii 45 takka gufrannee qubee daal fakkaatti. Ogguu laal daal fakkaatti. Ammallee daal kanarraa yoo wal qixatti hirree 45 kana yoo wal qixatti hirree meeqa ta'a? 22 tuqaa 5 ta'a. 22 tuqaa 5 ta'a. Walii galee egaa 22 irraa ilaanqa 33 idduudhaan jee. Oo dhiifama 28 irraa. Digrii 28 22 miti. Qubee jara haa fi jiim barreessuudhaaf qarree kun walii qabu digrii 28 irraa ilaanqa 33 ta'an jee. Kanaafuu yoo akkana murree wanti tun rakkisaa waan qubee biraa nuuf kanuuf deemti. Kanaafuu akkanaan goonutti qoolsiisina. Meeqaa sirra idaana 28 guu jenne. Fakkeenyaaf yoo 6 sirra idaane digrii 6 idaane 28 tuqaa 5 dhufaa kanarraa ilaanqa 38 jee. Kanaafuu akkana barreessina akkana ta'a. Ayyee haala kanaan oguu barreessinee bikki qara as jidduutun yookaan jidduu kana jechuu fi qarri asii kun wanni nu akeeku digrii gamanaati nu akeeka. Kanaafuu jarri taa'umsi isaanii haala kanaan oguu ta'e digrii sana ta'e akkaataa saditti mataan isaanii dhufuu mala takka akkana gajjallatee dhufa asiin banaatti yookaan immoo digruma goone qofatti akkanatti ta'a. Yookaan digrii 33tti qoolsiquu mala hanqa kana jidduu qabna jennee haala kanaan dhufeeti akkanatti itti gaddeebi'a. Akkanatti ni argama taa'umsi boca isaanii akkana. Ayyee egaa kana ta'e jiim hogguu jennu tuqaa jalaan jira. Duraan hogguu dhufan asii achiin qubee feenee jira. Qubee fedhe haa taatu. Asii achiin qubee biraa ta'u gosa fedhee jira. Dura irratti akkamti jennaan yoo haala kanaan dhufte jiim. Akkasumatti haan tuqaa ta'e jalaa qabdu jiim jenneeni ta tuqaa gubbaa qabdu maal jennee haa. Haala kanaan yoo dhufte haadha tunilleen haadha haadha. Haa duraan jirti haan duraan jirti. Ifa. Wanni inni jee kun isinii galee wanni inni amma barreesse kun yoo isinii galee takka barreessa. Yoo isiniif galee takka barreessa. Oromiyaa gaafa puruuf goonu inshaallah gaafa herrega eegalee puruuf goona. Ammoo wanni inni asitti irraa dubbachuu barbaade qubee tana seera herregaatiin digriidhaan yaana wanni inni barbaade malee barnoota herregaan eegalle. Gaafa barnoota herregaa eegalle puruufii miti waan hunda goonee fide. Ayyee isinii galee taa'umsi boca qubee sadeen kanaa yoo isinii galee takka barreessa. Taa'umsa bocaatiin jee Oromiyaa ati gaafa herregaa sii galaafi.
taa'umsi bocaanii agartan akka kana barreeffamuu qaba. Akka amma ayyee warri hurufa baruuf galee jira. Warri herregaatiif galuu dhabuu mala. Oromoo Oromiyaa gaafa herrega eegalleen siima jeen san bikarraa dhuftee fi akkatti finne gaafa herrega eegalleen siima maashaallah. Amma barnoonni keenya harfiirra jira. Waan kana ta'eef qubeen Arabaa jiimii fi haan bocaa wal fakkaattii tuqaa wal qixa qabdii. Taa'umsi tuqaadhaa garagara qabaa. Isaanis tuqaan jalaa yoo dhufte jiim jennaan, yoo gubbaan dhufte haa jennaan. Jalqaba irratti hogguu argaman haala kanaan argaman. Ayyee hogguu xumura jidduutti argaman. Qubeeleen tun hogguu jidduutti dhuftee amma dura laallee jirra. Amma dura laallee baa fi yaa fi kana laallee turre. Kun eega isinii galee hogguu jidduutti argaman. Xiqqoo jijjiirama ni qabdii. Jijjiirama ni qabdii. Amma durallee yaa fi kanarra laallee turre. Hogguu jidduun dhufan. Hogguu jidduun dhufan. Hogguu jidduun dhufan. Ayyee hogguu jidduun dhufan takka yoo qubeen jiimii yookaan haan qubee jiim laalla. Qubeen jiim yoo baa jiim tuqaa jalaa qabdi. Qubeen baa tuqaa jalaa qabdi. Jiim tuqaa jalaa qabdi. Qubeen baatis tuqaa jalaa qabdi. Jiim tuqaa jalaa qabdi. Qubeen baatis tuqaa jalaa qabdi. Ayyee jarri lameen kun yoo walitti aanee dhufan qubee biraati wajjin wal fakkaatan moo akkami? Akkaataa itti barreeffamanii jira. Qubeen jiim yoo baa boodaan dhufte haala kamiin asitti jidduun jirti. Qubeen jiim jidduun jirti. Sababni jidduun jirtuuf halaallee hagadii kana. Asii oliin waan biraa ibsuu deema. Wanni kun waan biraa ibsuu deema. Takka baa ibsa, takka nuun ibsa, takka yaa ibsa yookaan ammoo taa ibsuu deema. Mee san keessaa qubeen jiim yoo baa wajji dhufte haalli itti argamtu takka yoo tuqaan baan yoo baan kana bakka bu'e kana baan tuqaan tun yoo kana baa bakka buute tajalaa tuqaan jalaan jirtu tun jiim bakka buuti. Qaceelloo laala bikkatan. Bikkatana qaceelloo laala. Qubee lama jiimii fi baadha. Egaa bocesii orjinaala bocesii tan duraan dhufti jennu haala kanaan jiim jenneeni. Haala kanaan jiimi jenneeni. Ayyee duraan jirti. Isi duraan jirtu tana qubee biraa tan tuqaa qabdu ta biraa ta amma dura laallee fidachuu fedhe. Waan kanatti dabala. Kuni qarri kun as ba'ee jira. Kanaa hojii waliin madaallee as ba'ee jira. Garuu wanni laallu kana laalla. Akkanatti laalleeti gaafa bareessina seennu bakka isaan laallaa oguu bareessinu akkana gaddeefnamu
akkanat gaddeem akkami dubbis sanis bakka itti barreessinu laallaa fakkeenyaaf aljaziiraa faa gisee barreessan akkana barreessan kuni wanni itti madaallu gaafa akkana tartiiba isaa laallu jira gaafa akkana gamanaan laallu jira kanaafuu yoo tuqaan takkasiin jiraatte tuqaan takkittiin tun qubee haa bakka buutu tuqaan takkittiin tun qubee haa bakka buutu maal bakka buutu jennee qubee baa bakka buutu amma dura laallee jira qubeen baa yoo jiim haa fi haa duraan dhufte jennee jalqaba irratti qubeen baa akkaataa itti dhuftu laallee jira kanaafuu tuqaan takka yoo as gubbaan jiraatte baa fi jiim jennaan tuqaan gubbaa jirtu tun haa bakka buutu baa bakka buuti sababni waan kanaa tun wajeja hatti aanu tuqaan takka jalaan jirti gara jalaatiin tuqaan takkittiin tun jiim bakka buuti laala tuqaan takkittiin tun jiim bakka buuti irraan deebi'a wanti tun jiim bakka buuti ta'uusii akkatti beenu tuqaan takka gubbaan jirti tuqaan takka jalaan jirti yoo tajalaa tana dhaamsine waan kana dhaamsine haa ta'uusiiti ammaas yoo tana dhiisne kana dhiisne jiim ta'uusiiti ayyee egaa tuqaan takkittiin tun akka haa bakka hin buune haa fi jiim walitti kan jenne waan tanaatu baa bakka bu'a baa bakka nu buute ayyee egaa tuqaan takkittiin wanni kun tuqaa baa bakka bu'ee ta'uu hubanne kan jalaatuun tuqaan jalaatuun jiim bakka buuti tanaafuu jidduu dhuftii jechuudha jidduu dhuftee jennaan qabxii takka ifa qabxiin bikka tanaatuun isin ifee jira ifa yoo ifuu baate baatiriin ibsaa fi jee baawuza maali ciccitaa jira fi maal jettan maaltu ciccitaa jira hordoftuu rasuulaa sallallahu alaihi wasallam si qofa biraa ciccitamoo nama biraa si ciccitu jira magal ayyee irraan deebi'a ayyee haaya akkanatti yoo isin hin galle akka biraattiin isinii galcha egaa yoo kun isin ulfaatee akka biraattiin isinii galcha akka amma dura baranneetti yaadachuu qabdan ayyee qubeen baa yoo qubee haa jiimii fi maarree duraan dhufte akkami barreessine jenne bocini qubee baa yoo haa duraan dhufte akkitti barreessinu jenne akkitti barreessinu haa duraan dhufte akkitti barreessinu boca amma agarru kanaan ta'e boca amma agarru kana ta'ee boca amma agarru kana ta'ee ayyee boca amma agarru kana ta'ee baan yoo haa duraan dhufte fakkeenyaaf yoo fudhanne yoo duraan dhufte akkaataa lama laallee kana dura takkaa tuqaan takka as jidduu as jirti jenne wanti tun baa bakka buuti jenne tuqaan tun kanaatu baa ta'uu nu hubachiisa akkana ni barreessine jenne yoo kanan qabaanne haa taati yoo kanan qabaanne haa taati akkama dura laalletti amma qalbiin hordofa kana booda irra deebi'u tuqaan gubbaa irraan jirtu tun yoo wanni kun dhufte wanti tun haadhaa miti anaa bakka bu'a baadhaa jechuun miti takka boca kanaan jalqaba baay'oo jalqaba haa jiimii fi kanaan dhufte akkana barreessine jenne talamadaa
ammallee yoo tuqaan takka asiin jiraate wanti tun jiimi jenneen garuu yoo sararri kun waan kana gubbaan qabaate tuqaan takkittiin waan jalaan jirtu tun tajiimii miti wanni tun ani baadha jechuu hubachiistiyyeetiin dabarseetiin jira. Fakkeenyallee yaa fi jiim jennee gulaallu yaa fi jiim jennee godda baasnu Imraan moo eenyu Eeman moo Imraanii na gaafatee ture bakka si laallaa amooniin deebisiyyeetiin deebisee jira ture. Ayyee kanaafuu tuqaan takka yoo isin jiraate wanni tun tuqaan jalaa tun tan jiimii miti tiyyaa baan ja'amaa jechuun hubachiisti jedhe. Ayyee kanaafuu ammoo haala kanaan baadha jennaan. Deebinee yoo tuqaa takka asiin finne tuni bakka bu'eeti tuni haadhaa miti. Haan jennuun wanti tun jalqaboonni ilaallu wanni tun tuqaan isi dhiyaatti moo irraa fagaatti itti dhiyaattu madaala. Tuni baa hogguu taate tuqaan jalaan jirtu amma dura akkasi barreesseetiin ture. Imraan moo Eeman gaafate barruu tana barreesseetiin ture. Kanaafuu tuqaan gubbaan jirtu silaa haafa keessuun sararri kun baadhaa tuqaan gubbaan jirtu tun tabaatii malee tan haatii miti jechuun agarsiisti. Itti aanee tuqaan waan kana jala jirtu jiimii jechuun agarsiisti. Ifaa irra deebi'u kana booda. Tuqaan gubbaan jirtu tun ta waan kanaatti baa bakka buuti. Tuqaan jalaan jirtu ta jiimi. Kanaafuu jiim kun duraan hin jiru jidduun jira jennaan. Maaltu duraan jira? Baatu duraan jira. Jiim itti aanee jira. Kuni qabxi takka. Ayyee kan bira ammas bocuma ammaa kana. Bocuma ammaa kana. Tuqaa takka asiin goone. Tuqaan takkittiin tun wanni tun baa jechuu agarsiisti. Wanti tun baa ta'uu agarsiisti. Wanti tun tuqaan as jalaan jirtu tun baadhaa jiimii miti jechuu agarsiisti. Qajeeloo laala. Qajeelootti mi'aan qasuu isinis. Maqaa isaanii fixatu. Qajeeloo laala. Maashaallah yoo ifate akkaataan itti dubbisnu jalqaba irraa viidiyoo kutaa takkaffaa irraa laalii Profeesar Jaalalaa Qajeeloo sii gala. Sagalee dubbachiiftuu dubbifamtuu bakkatti uumamtuu maal dubbachiiftuu dheertuu dubbachiiftuu gabaabduu sagalee hudhaa sagalee irra butaa maarree ilaallee jira. Sukunaa fi Shaddaaji. Kanaafuu akka itti dubbisnu hamma duraarraa walitti madaalta. Amma boca laalu jira. Isaan ni laalla'uma. Haa fi jiimis ni laalla. Amma dura baa fi jiim laalleeti. Nuunii fi haas ni laalla. Yaa fi jiimis laallee. Taa fi haas ni laalla. Qubee lameen amma dura laallee hojii waliin madaalaa deemna. Inshaallah. Abshir. لا إله إلا الله رسول الله مرحبا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيم آية ولد بني أيه هاي وبين تبان تكتين تون وانتي تون با جيتشو بكبوت جنين
baa bakka buuti jenneen. Eegaa wanti tun eegaa baa bakka buute tuqaan takka as gisee laallu tabaa as gubbaan dhufte. Tajiim gara jalaatiin dhufte. Ayyee kun naa galee takka nuu galee hanoo akkami kan jedhuuf qalbiin hordofaa. Qalbiin hordofaa. Kanaas dubbadeetiin ture. Gaafa yaa. Tuqaan gubbaatuun baa waan kana bakka buuti tajaajilaa jiim bakka buuti. Amma immoo tuni waan duraan jiim qabne yoo kana hin qabne yoo kana hin qabaanne jiim qabne yoo kanatti finne baa bakka buuti. Tuqaan gubbattis yoo dhufte baadhaa yoo jalattis dhufte baadha. Walii galee haaya. Eega akkas ta'e jiim godhuudhaaf jiim barreessuudhaaf tuqaa biraaf fiduun dirqama. Yoo tun baa bakka buute tuqaan tun jiim barreessuudhaaf tuqaan biraa dhufuun bakka bira dirqama. Tuqaan biraa takka. Hayyee eegaa qalbiin hordofaa. Kan duraa tuqaan duraa tun baa bakka buutee tuqaan lammaffaa jiim bakka bu'uudhaaf banaa adda fageenya qabaachuu qaban. Adda fageenya kana qabaachuu qaban. Yoo banaa adda fageenyaa qabaatan haala kanaan tan duraa baadhaa tan lammaffaa jiim taati. Tan duraa baa jennee dubbisna. Tan lammaffaa jiim jennee dubbisna. Gaafa yaa laallu boca kanaan yaa duraan dhuftu gaafa laallu asirratti bal'inaan dubbadeetiin ture yaadachuu sanii hojii isin ta'a irraan deebi'a. Kan isinii galee tuqaan takka yoo jiraatte duraa kophaa asii qabnu tun tuqaan takkittiin tun baa bakka buuti jenna. Asitti baa gubbaa goone. Gubbaarra waan hin qabne jecha tuqaa jalaa sana ilaalla. Dura tuqaan baadhaaf asiin jirti moo yoo asiin hin jiraanne tajalaa tanaatu isii akeeka. Kanaafuu baan tuqaan duraa tuqaan takkittiin duraa tun wanni kun waan qabduuf jecha baa bakka buute. Tuqaan lammaffaa jiim jennee dubbisuudhaaf banaa qabaachuu qabdi jenne amma duraas. Banaa qabaachuu qabdi. Yoo banaa qabaanne qubee biraatiin nu kanniti. Qubee biraa tan haa duraan dhuftu nu kanniti. Isiinis yoo haala kanaan bareessine baa fi jiim jennee dubbisna. Garuu yoo walitti dhiyeessine hoo haala kanaan yoo keenye baa fi jiim hin jaamtu. Tuqaan duraa baa bakka buutee tuqaan lammaffaa jiim bakka buutii miti. Yaada. Wanni tun tuqaan lameen wal jalaan jirtu tun anaatu ajaja anaa hoogganaati yaan ja'amaa hafi haa duraan jiraa jechuu garsiisti. Tuqaan lameen walitti dhiyaate tun tuqaan duraa baadhaa tuqaan lammaffaa jiim jechuu hin dandeenyu. Sababni tuqaan lameen waan walitti dhiyaatee jirtuuf jecha maal nu garsiisti? Wanni tun tuqaan lameen tun tayaatii yaan duraan jirti haan lamada jirti jechuu yookaan haan jidduun jirti jechuudha. Akka akkasiin taane baa fi jiim haala qubeen walitti kallattii takkaan jirutti bareessuudhaaf tuqaan duraa yoo baa bakka buute irraa siisineeti banaan jidduu jiraachuu qabdi. Jiim ta duraa baadhaa tan lammadaa jiim ifa. Egaa baawuzaatti ibseetiin jira laal qaceelloo mul'ata ifa. Maashaallah. Kana bira dabruuf hin deema. Haa laaluu deema. Haa laallamma. Jiim laallee. Sumee yaama. Si laaluu si kanuu kana. Kanaan barreessitaa hoo. Kanaan barreessuu ni beektaa? Hayyee. Amma egaa kanumaan wal fakkaatee tuqaan sadii yoo jiraattees barreeffama keessa yoo akkana dhufe yoo jenne kam yoo akkana dhufe yoo jenne akkana yoo dhufe yoo gaaffii sammuu namaa keessa dhufuun mala. Tu yoo baa bakka buute tuniyaani jennaani jiimni jennaani maarreedha la hin daleeytu. Yoo tuqaan takka asiin jiraattee baa bakka buute tun jiraachuu qabdu haala kanaan taa'uu qaba. Takka awwaliin asii barreesseef qubeen lameen yoo kana waliin dhufte akka isin dogonsiisu addaan hubachuu fi baa fi jiim jennaan haala kanaanis ni dhufti irraa siixee tuqaan siixee ni dhufti ammallee
أزجد رفتي أسيني رفتي إفا توني بابا كبوتي تبودا بل بنا وان قبضو جيشا جيم بكبوتي إسيني غالي جرا خرق بيت أنتو تين دبرا أيه بوش أساني توكمان أدباسني رفتني جرتني سا أنا ندامسو إسيني فاتاو ندامسو إسيني فاتاو يا يوتوك ألا ماسي والجرى رفتي تدرا يادا يا بكبوا تبودا جيم جني خنا درا لالي جرا وبالله التوفيق أيه أما اللي مدروني لالي يوتوك ألا ماسي رفتي تدرا تيادا فالا خنا تبودا سن جيم جني لالي جرا أيه بوش ماما خنا فرن بوش ماما خنا فرنا بوش ماما خنا فرنا مدالا ديمني جن يوم كان دام سي بوشي تكو والفكاتشو مالا بوش أما أسيو رفتي هذا إيجا أما ونيلالو جرو أكاتا سديتين بريسيري متن تاكا تبنا أكو مجرتو ديجري جنسانيت تاكماس تاكنات تيتكو دياتون بريسي تنسدفا تاكنات تيجو فادين بريسي لكوف سافور خجيدي خنافو أما جدون كدفتو بافي نون خاتمة دالو حالا خنا مدالا خن جلين انقم أيه وبين تون هذا تكاتك غبا قبدي تكاتك غبا قبدي هذا لا مي وبين تون دران ها تورتي حاجة القبات تورتي أما في النت تكاتك غبا رانكيني خاتاتي أيه خايجة تاتي سرر خنا فيدم لما سررتي كام خن سرري خيور في تكان مالي رانجرتي تكان دران حاجة الناس بريسين خن سررتي كان اتفايل ما جرو خيو كانت ياسين دوفي ما تاتي خاوم ما سي جرتي خاتو سي جرتي وني تاتو خائف الراجي جرتي وني تاتو نون حادران جرتو حان لمدان جرتي تاتي دورا سرارة خنان قبنو ها قبان تقا جرا ما جنة دبسنا ها جنة دبسنا قرو يو كان دفت خان دوران جرت خان أسيچكو ببراجر أمو وانتي تون يو دفت تقا جلان دفت تقا انتو نون جل قبر رانجرو خان حاني تيانتي لما درجتو تا وانتك أسنجرتي نون جلقبا جرا خان حاني تيانتي نفتي جرتي نقرسيس أيه هايا أمو نوني في ها ولفنا بافي جيم تتوى جلقب دولي في نيمي ها نوني في خافي دوداف تقان تك أزجراتشو قبدي تقان تك أزجراتشو قبدي يو كان لالي بافي حتاتي البسا يو كان لالي بافي حتاتي يو تقاتنا الرادام سنة تقا قباتي وجين يو تقاتنا الرادام سنة نوني في حتاتي أما في النتي تقاسلا يو تقبات نجيراني بافي حاغوتو في النتي تقابرا أزقبارخين duraan baa fi haayoo taate as gubbaa yoo tuqaan takka tabiraa jiraate
tuqaan jalaatun baa osoo hin ta'in haa bakka buuti. Irraan deebi'e takka. Irraan deebi'a. Irraan deebi'a. Haala kanaan taa'umsi boca kanaa haadha. Haadha yoo kana tuqaan qabaanne haa jennaan yoo tuqaa gubbaa qabaatte haa jennaan qubee torbaffaa taarabaa. Ayyee qubee haa jennee eenyu tana jalqabarra jirti jennee yoo wanna tana qabaatte yoo sarara kana qabaatte tuqaan takkittiin duraan gubbaan jirtu san tan haa osoo hin ta'in tiyyaati nuuniin jaamaa tan itti aantu ta duraan haa seetan san haa jaamti natti aanti jechuun nu garsiisonni tun tuqaan takkittiin tun tiyya ani nuuniin jaamaa jetti ta duraan haa jettanii ilaaltan san qubee haati na boodaan jirti jechuudha. Haan boodaan jirti nun duraan jira. Kanaafuu dirqama qubee haa godhachuudhaaf eega wanti tun ani nuuni jettee nurraa fudhatte tuqaa gubbaan jirtu san ani nuuni jettee eega nurraa fudhatte qubee haa godhuudhaaf tuqaa takkitti nu barbaachistu bikkitti barreessinu. Bikkitti barreessinu asii barreessina. Tuqaan takkittiin gubbaa wanni tun nuun bakka gizee buute tuqaan takkittiin jidduutti argamtu haa waan kanarratti argamtu haa bakka buuti qubee arabaa torbaffaa bakka buuti. Kanaafuu nuun dura jirti haan lamada jirti jidduun jirti asii achiin qubee biraa jira. Kanaafuu haala kanaa yoo ta'e qubeen jii haa harfiin arabaa ta torbaffaa haa jidduun jirti jennaan nuun duraan jirti. Haan boodaan jirti asii achiin qubee biraa jira. Ifa isinii galee maashaallah yoo isinii galuu baatees viidiyoo kana irra deebitanii ilaaltan jazaakumullahu khairal jazaa. Yoo isinii galuu baatees viidiyoo irra deebitanii ilaaltan hedduu galatoomaa. Sagantaawwan muhaadaraan hin jiru jechaan yeroo itti fayyadamuuf seenne inshaallah jiimii fi haa asittiin xumurree jidduun hogguu dhufan egaa warri isiniin galiin viidiyoo waan taa'uuf jecha irra deebi'aa ilaalaa jazaakumullahu khairal jazaa. Viidiyoo sheer goraddaa taayimilaayinii keessan irratti irra deebi'aatii ilaalaa maashaallah. Kanaafuu barreeffama keessatti haala kanaan dhufanii darsii teenya boodaatti ammaas yoo barbaachisaa ta'e itti aanseetiin warri shaakala sagadeedhaan bilbiltanii himuudhaan shaakaltan niin deebi'a booda niin deebi'a. Yeroon banaa waan taateef jechaan seenee baramma. Amma wanni niin seeneef yeroon banaa waan taateef jechaan seenee yeroo xiqqoo booda niin deebi'a ammaas. Sa'a sadii irratti akka lakkoofsa biyya teenyaa yoo sa'a sadii irratti namni abbaan sagantaa dhufuu baate anaa seenaa qophaawaatiin eegaa. Kanaafuu warri sagaleedhaan bilbiltanii if madaaltaniis guututti sa'a takkitti saniif kan nu baannullee xiqqoo irraa barnoota baranneeti eegas booda shaakala keessan itti fufnaa. Hedduu galatoomaa inshaallah sagantaa boodaatti walitti deebinaa. Yoo gaaffii waa'ee kanarra qabaattan boodaaf qopheessaatiin eegaa. Waan isinii galiin viidiyoo irra deebi'aa ilaalaa. Sumayyaa Amaan abshira amin walumaanuu rabbi umurii nu haa dheeressu. Inshaallah viidiyoo irra deebi'aa ilaalaa. Harfiin tun xiqqoo namatti gizee jidduun dhuftee xiqqoo namatti ulfaachuu mala. Lakkoofsa barreessaaf xiqqamuuf deemaa. Lakkoofsa jaanii lakkoofsa kiyyaa achirra barreessaaf obboleeyyan namni lakkoofsa kiyya barbaade jazaakumullahu khairal jazaa. Inshaallah darsii boodaatti walitti deebinaa. Nagayaan naaf jiraadhaa. Ilaanqa sagantaa boodaatti rabbii nagayaa waliin nu deebisutti nagayaan naaf jiraadhaa.
بودا سكنتا بودا نجابة نما إقامة ديمو فين ديما جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته